Ilmaan Oromoodhaa nagaan tiyya bakka jirtanu maratti isin haa geessu. Nagaa maaliitu jira miti. Obboleewwan tiyya torban kana keessatti yeroo Oromiyaan bilisoomuudhaaf fiixarra geessee jirtu kana keessatti labsii garagaraa oduu garagaraa kan dubbatamaa jirutu jira. Kanarratti yaada takka ibsachuudhaaf hin barbaadu. Hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ka ta'e jechuun obbo Daawud Ibsaadhaa yeroo darbe labsii baase irratti waraana keenya yookiin loltuu keenya kan biyya galchuu dhiifnee fi biyyi teenya hawaasni keenya akka hawaasa Siiriyaa akka hin dhumanneef sababa sanaatiif loltuu teenya biyya galchuu dhiifne jedhee labsii sana baasee jira interview godhame jechuudha. Kana irratti namoonni garagaraadhaa obbo Daawud Ibsaa yookiin waraana adda bilisummaa Oromoo kana arrabsuu fi miidiyaa garagaraa irratti qeequu irratti jirtan jechuudha. Kana jechuun immoo dogoggora haa qabaatu, adda bilisummaa Oromoo dogoggora haa qabaatu. Nuti har'aan tana Oromoo taanee saba Oromoo har'a waggaa 25 oliif gaara keessatti galee falmataa jirru wagguu miidiyaa irratti ol baanee arrabsinu jechuudha. Wagguu miidiyaa irratti kaleessa biyya Arabaa dhufnee yookiin biyya Awurooppaa garagaraa dhufnee miidiyaa irratti ol baanee arrabsinu jechuudha. Qabsoo Oromoo dhaqee fiixarra ga'e jechuudha. Qabsoo Oromoo dhaqee xumurarra ga'e kana gara dudduubaatti deebisuudhaaf isa gargaara. Qabsoo Oromoo hadha waggaa 100maaf gabrummaa irra turre jechuudha. Waggaa 100maaf gabrummaa irra turre har'a fiixa bahuudhaaf ka'e kana dudduubettee deebisuudha. Isa godha jechuudha. Kanaafuu jechuudha. Ijoolleen Oromoodhaa miidiyaa irratti baatanii labsii dheengadda obbo Daawud Ibsaa interview godhamee haasa'e kanaaf jechoota garagaraatti fi viidiyoo garagaraa irratti waraabaa jirtan please dhaabbadhaa. Dhaabbadhaa waliin arrabsinu ilmaan Oromoodhaa. Saba feena yoo taane nuti dhiiga takka hatta oppiidiyoon dhiiga keenya. Har'aan tana dogoggora garagaraa keessa yoo seenan illee jechuudha. Oppiidiyoo ta'e abbaan fedha dhiiga keenya saba Oromoo dhiiga Oromoo of keessaa qabatanaan namoonni tokko dogoggoruu waan jiru. Dogoggora yoo qabaate immoo miidiyaa irratti ol bahamee arrafamuu nuti har'a hin kana baara baanee biyyoota Arabaa garagaraa irratti faffacaanee miidiyaa bilaashaa yookiin miidiyaa tolaa argannee dhaaba keenya har'a waggooti meeqa qabsoo Oromoo keessatti qooda fudhate arrabsuudhaaf xiqqoo tokko nama qaanfachiisa xiqqoo isinitti dhaga'amu jechuudha barbaade jechuudha. Inni dabalataadha akkasuma hoogganaa siyaasaa kan ta'e jechuudha obbo Jawaar Mohaammed yeroo darbe hiriirri nagaa kana booda akka dhaabbatu ibsa baasee ture jechuudha. Miidiyaa neetwoorkii irratti namoonni garagaraa yoo dhageessan hiriirri nagaa kana booda nagaa wanti jedhamu tokko hin jiru. Hawaasa Oromoo baatii 8 keessatti namoota 8,000 ol baatii 9 keessatti jechuudha. Wareegame namoota 100,000 lakkaa'amuun ol mana hidhaatti rakkina garagaraatiif saaxilamaa jiru. Namoonni meeqa akka madaa'anii mana hidhaa keessa mana hospitaalaa keessa ciisuu jiran nagaa maaliitu jira ilmaan Oromoodhaa. Kanarratti wanti jechuu barbaade haasaan har'aa kan irratti xiyyeeffattu ni tokkoffaadha. Nuti uummanni Oromoo kan biyya alaa keessa jiru gumaacha maaliitu wanti nu gumaachaa jiru. Miidiyaa irratti baanee dubbachuurraan ala maallaqa haga kam adda bilisummaa Oromootii goone haga kam Oromiyaan keenya akka walaba taanee biyya keenya irratti jiraannu gumaacha akkamii akka goone deebinee of xiilxaluun barbaachisaadha. Uummanni biyya keessa jiru harka duwwaa ba'ee wareegama garagaraa akka kaffalaa jiru ni beektan jechuudha. Kanaaf wanti jechuu barbaade inni lammataadha jechuudha. Nuti bakka jirru wal gurmeessuu nuti kan fudhachuu jedhaaru jechuudha. Biyya Tigraay miti Oromoo. Biyya teenya Oromiyaa. Biyya teenya Oromiyaa naannawa 12 fi handhuura Oromiyaa kataate Finfinnee fudhachuudha inneeti. Haga yoonaatti wareegama haganaa fi daraaraa haganaa kan damdamachaa yoo nageenya jechuudha. Kanaafuu naannawaa jirruun uummanni 100,000 lakkaa'amu biyya Arabaa biyya bilisa ta'e biyya miidiyaa tolaa itti fayyadamtanuu fi biyya hariiroo walitti dhufeenya itti uummachuu dandeessan keessa biyya jirtanudha. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amtanu har'a biyya Awurooppaa hunda irratti qabaatanii jirtanu jechuudha. Kanaafuu nuti jechuudha nuti ilmaan Oromoo walitti dhufeenyi keenya Oromummaa walabummaa bilisummaa waan ta'eef jechuudha. Naannawa garagaraa bakka jirtanuun ijoolleen Jimmaa faan jechuudha keessatti qabsoo adda bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo irratti sadarkaa gadaanaa galmeessaa jirtan. Ammaan tana nuti sochii keenya waan xumurreetu jira waan xumuruudhaaf gara fuulduraatti deemaa jira jechuudha. Jimma kanaan dubban deebinu inshaallah. Dhumanna malee biyya teenya irratti wallaahi ni dhumanna malee biyya teenya irratti biyya teenya alagaan hin fudhattu. Wallaahi. Kanaafuu jechuudha bakka jirtan wal gurmeessuutu barbaachisa. Arsiin godina Arsii keessaa uummata Agaaziitii fi Oppiidiyoo kan of jala galchuudhaaf
tattaaffii gochuutu isin barbaachisa. Ofii kan keessanii waraana ta'uutu isin barbaachisa. Waraana adda bilisummaa Oromoo eeguu fi waraana dhaaba garaagaraa eeguu osoo hin taane nuti mataa keenyatti waraana ta'uudha qabna. Dhuunfaa keenya waraana ta'uudha qabna. Loltuu ta'uudha qabna jechuudha. Mataa keenyaan qawwee bitachuudha qabna. Gara fuulduraatti jechuudha. Yoomillee hagam yoo turellee lolti waan ooluu miti. Lola jechuun immoo wareegamni salphaan takka akka kaffalamu isinitti hin fakkaatin jechuudha. Kanaafuu har'a baay'ee takkana qaanfachiise dhugaa rabbii oggoon eeggadda akkasitti uummanni Gondor bahee qawwee taraatti galee kana dhukaasu Oromoon mee osoo qawwee keessan gabbaasaa jedhanii eenyutu qawwee manaa qaba habilee manaan qabdaniiti. Har'aan tana akka waan biyyi kan keessanii mana bitachuuf wanta garaagaraa jireenya kan keessan fooyyessuuf wanta garaagaraa hojjettan isin hin qaanfachiisu Oromoo. Ammoo wanti hin jechuu barbaade gabaabumatti jechuudha. Bakka jirru wal gurmeessuutu ijoolleen Arsii bakka jirtan wal gurmeessuu of keessaa jechuudha. Waraana of keessaa maddisiistanii gara biyyaatti erguutu isin barbaachisa. Biyyi keenya dhumataa jirti. Gara fuulduraattis immoo qabsoon kun dudduuba deebii waan hin qabneef ofuma keessaa waraana maddisiisaa gara bosona naannawaa keessan jirutti ergaa. Warroonni asitti hamsitan shamarroota hedduu qabna. Gargaarsa dhaaba jechuudha. Waa takka kan shakkii hin qabnee fi maallaqni keessan eessatti akka bahee fi maalirratti akka bahee fi rasaasa akka meeqa akka bitee fi baajanni kun maal akka hojjete quba qabdu jechuudha ogguu sana. Ogguu ofii keessaniif waraana maddisiistanii gara gaaraa yookiin immoo gara bakka saaraa garaagaraatti yoo ergitanii jettanii waraanni maallaqni nuti gumaachine maal akka bitee fi qawwee meeqa akka bitee fi rasaasa meeqa akka bitee fi har'a maalirra akka ooltanii eessa akka ooltan quba qabaachuutu isin barbaachisa jechuudha. Godinaalee jiru hunda keessaayyuu agaazii balleessuudhaaf jechuudha. Irratti hojjechuudha qabna. Ofuma keessaa namoota 203 yoo amma fakkeenyaaf Oromoonni naannoo hunda keessaa bahaniiti biyya Arabaa keessa jiraatu. Nuti ijoolleen Jimmaa keessaa yoo maddisiisnee biyya keenya Jimmaa kan agaaziin akkasitti dhuunfatee jiru kana keessatti waraana akkuma dhuunfaa keenyaatti jechuudha. Waraana akka ta'u ijoolleen dargaggoota Oromoodhaa jechuudha. Naannawaa Jimmaatti misxiraan ergine yookiin iccitiidha waan kana yoo ergine jechuudha. Asii gargaarsa goonee fi ijoolleen kun akka rasaasa bitatanuu fi akka qawwee bitatanuu fi akka hidda baasanii achi jalatti achitti jechuudha gaafa wayitiif jechuudha. Hidda baasanii akka guyyaa takkaaf agaaziinii fi uummata keenya akka hin fitneef jechuudha. Hoogoone jechuudha. Qabsoo xiqqoo tokko xabannu jechuudha. Kanaafuu bakka jirtanii walidhaati guruuppii ta'aati nuti ijoolleen Jimmaa ammaan tana waan xumuraa jirru qabna jechuudha. Waan waliin mari'ataa jirru qabna. Ijoollee Jimmaa hogguun jedhu immoo ijoollee Oromoo guutuu jechuutiyya jechuudha. Jimmaa hogguun jedhu Oromoo adda baasuuf miti. Maaliif haala kanaan sochiin garaagaraa deemuu waan danda'u maaliif yoo haala kanatti gurmoomne Jimmaa keessaa agaazii baasee waan biyya isaa keessa maal akka jiru akka beekuu fi eessi akka bakka duwwaa jiruu fi uummanni agaazii eessaan akka seenuu fi siyaasaalee achi keessa jiran hunda waan beekuuf jechuudha. Waan walii galuuf jechuudha. Nuti kan dhaabbannuu fi Oromiyaa bilisaa fi walaba taate keessa jiraachuudha. Walumaa galatti Jimma hogguun jedhu akkamitti Oromiyaa dhiistee Oromiyaa guutuu otoo dhiistee Jimma jetta jechuun keessan hin oolu jechuudha. Kanaafuu nuti hariiroo biyyattii keessa jiru hunda waan quba qabnuu fi waraana haga takka biyyatti erganna gargaarsa haga takka hundee qabu takka gargaarsa eessa akka dhaqee fi maalummaa gargaarsa sanaa akka beeknu jechuudha. Hojjechuudhaaf gara fuulduraatti qophii keenya xumuraa jirra. Kana beekuudhaaf lakkoofsa bilbilaa jechuudha gama hariiroo keenyaatti dabalamuudhaaf lakkoofsa bilbilaa mataa viidiyoo kiyyaa kan irratti isiniif hin barreessa. Ammaan tana yoo qabachuu barbaaddanis warroonni biyya Arabaa keessa jirtan jechuudha. Duwwaa 55 24 22 376 irraan deebi'a. Duwwaa 55 22 duwwaa 55 24 22 376 haala kanaan nu argachuudhaan dandeessanii isinillee naannoo Oromiyaa hunda keessa kan jirtan naannoo Oromiyaa 12 keessa kan jirtan dhaaba keessan gadi fageenyaan hidda yaasee akka Oromiyaa dhuunfatu gochuudhaaf guruupilee garaagaraa irratti hojjechuutu isin barbaachisanii jedha. Galatoomaa dhaamsitii har'aa kana fakkaata nagaan naaf jiraadha injifannoon kan uummata Oromooti baay'ee.